Maashaallah Arabiyaa majlisii hiriyoota sadii fuul bira baase jechuudha. Boondiitii tokkoo fi aynuneemii lama wal bira baase. Aynuneemiin kunillee darajaa qaba. Maashaallah jedha hundi keessaniyyuu ijoolleen kun meeshaa fanicharaa qabani. Garuuyyuu meeshaan fanicharaa bahee hin jiru ammaaf kabahee Arabiyaa majlisii qofa jechuudha. Hundi keessanuu maashaallah jedha isiniin jedha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafuuni jalatamtoota fi kabajamtoota uummata Oromoo jirtu akkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kenna onni qulqulluurraa madda isin biraa jiraatu isiniin jedha. Ashamar kafuuni warroonni kiristaanaallee amantii fi kutaadhaan osoo addan qoodini hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kenna isin biraa jiraatu isiniin jecha kan biyya keessaatii fi kan biyya alaallee asumaan viidiyoo kee kana subscribe like share gochuun irraanfatinaa isiniin jedha. Arabiyaa majlisii obboleeyyaanii yookaan hiriyoota sadii jechuudha wal bira qabee fi ijoolleen kunniin meeshaa fanicharaa qaban jechuudha. Maashaallah jedheen jira. Garuuyyuu sunniin bahee hin jiru. Kutaa ittaanu irratti isallee qabadhee isinii dhufa jechuudha. Jalqaba irratti akkasinitti mul'isaa jiru. Boondiidha jechuudha. Boondiidiin kun akkuma isin argitanii abbaa 40 hedduu saddeetti ka jedhee fi hedduu bareeda jechuudha. Yoo akkana ilaaltan teebilillee hin qabu sunitti fakkaachuu mala teebilillee qaba jechuudha. Maashaallah hedduu bareedaadha jechuudha. Akkuma karareen isaa bareedu. Daran boondiidiin isaa kan caalaa bareeda jechuudha. Akkuma isin argitan kana karariin isaallee kararii hedduu bareedaadha. Diizaayinii kana obboleettiin teennaa diizaayinii kanaan jaalatte diizaayinii kanaan ka ajajatte jechuudha. Akkasuma Arabiyaa majlisiin isin ajajatte akkuma isin argitan jechuudha. Maashaalladha boondiidiin isii akkana fakkaata jechuudha. Maashaallah jedha namoonni ajajachuu barbaadan illee ajajadhaa isiniin jedha. Arabiyaa majlisiin kun mitirii meeqa jechuun keessa hin oolu. Mitirii Arabiyaa majlisiin kun mitiriin isaa mitirii 10 jechuudha. Mitira 10 jechuudha. Mitira 10 waan ta'eef teebililleen hojiin baheef jechuudha. Akka kennaa yookiin akka giiftiitti waliin isinii kennama teebiliin isaallee jechuudha. Akkuma isin argitan kana boondiidii abbaa 40ti. Mitiriin takkattiin 14,000 fi 500 baheef jechuudha. Akkuma isin argitan kana sammuna kana boondiidiin baay'ee qaala'ee jira. Garuu gatiin isin dura kennatteen hin bahe jechuudha. Sababni isaa warroonni kanaan dura ajajanillee gatii bareedaa ajajanii maashaallah isiniin jedhee jira. Adaduma oltanii bultaniin adaduma guyyaan takka lamaan dabaluun adaduma doolaarri dabaluun meeshaan hunduu dabalaa hin beektanii warroonni meeshaa bitachuudhaaf hawwii qabdan yookiin kaayyoo qabdanii osoo daftanii bitattanii osoo isin jalaan dabalan baay'ee bareeda isiniin jira. Boondiidiin isii abbaa 40 lafarraa ol ka'umsisaa akkasuma boondiidiin isaa boondiidii kwaalitii ta'e jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda abbaa 30 ta'e abbaa 40 ta'e abbaa 20 ta'e. Boondiidiin isaa boondiidii kwaaliitiidhaan jechuudha. Kan bira argatanii boondiidii kwaalitii boondiidii maaladaadhaan jechuudha. Akkuma isin argitan kana karariin isaa kun waan luqqa'u isinitti hin fakkaatini kinooti kararii orijinaalidha jechuudha. Biftiraasiin gara lachittuuyyuu zoorsifamtee hin fayyadamtan jechuudha. Karariin isaallee kararii baay'ee bareedaati jechuudha. Kararii dimsisi jedhe sanillee miti kararii baay'ee bareedaati jechuudha. Namni kamuun jaalatan jedhee abdii guddaa sinarraa qaba. Akkasuma boondiidiin isaallee akkana fakkaata jechuudha. Kinooti boondiidiin isaa boondiidii kwaaliitiidha jechuudha. Kan faraffaramu sanii miti boondiidii kwaaliitii maashaalladha. Ajajachuun irraanfatinaa isiniin jedha. Gatiin isaa mitiriin tokkochi 14,000 fi 500 isiniin jedhee jira. Namoonni ajajachuu barbaadanii tartiibaan ooluma duraa duubaan isinii baasa waan ta'eef ajajadhaa isiniin jedha. Asiin kan boondiidii xumuree jira gara aynuneemii tokkotti isin dabarsa. Akkuma isin argitan kana aynuneemiin kunillee abbaa 40ti jechuudha. Akkuma isin argitan kana maashaalladha. Boondiidii aynuneemiin kun darajaa qaba hin beektanii darajaa qaba namni hin beekne hin jiru. Akkuma darajaa isaatiin gatiin isaallee wal caala jechuudha. Inni kun abbaa 40ti. Gatiin isaa meeqa jettan 16,000 fi 500 jechuudha. Abbaan 40 kun 16,000 fi 500 jechuudha. Mitiriin takkattiin jechuudha. Aynuneemidha. Aynuneemiin kararii barbaadanii fi karariin carqii jechuudha. Carqiin kararii isin barbaadanii abbaa 30 ta'e gatiin isaa isin qannasa. Inni kun abbaa 40ti. Yeroo baay'ee namni aynuneemii ajajattan abbaa 40 ajajadha. Sababni isaa abbaan 30 baay'ee hin bareedu lafa gad dhiyaata. Osoo boondiidii ta'e shaggaadha. Garuu aynuneemiin ammoo yoo ol kaf jedhe bareeda jechuudha.
akkana fakkaata beektiraas nisaallee teebilii nisaallee wajjin bahee jechuudha mitiriin isii waan guddaa ta'ee fi maashaallaadha hedduu bareedaadha jechuudha filannoo obboleettii kennaa waan ta'ee fi filannoon isin filattan hunduyyuu nutti tola bareedaadha jechuudha wanta badaasoo isin ajajattanii nuuyyuu wanti kun isiniif hin ta'u jennee isin namasisnaa hin beektanii meeshaa kwaalitii fi meeshaa orijinaalidha jechuudha meeshaan nu baasnu kan ammoo isinitti himuun hin eeggamu jechuudha isinuu hin beektanii daariin isaa lamaan kinoo kana jechuudha. Maashaallah jedheen jira rabbiin kana gaasiyaa godhu nagaanitti siyaa galchuu sadiinu jechuudha meeshaa fanichara qabdi jedhee isin himee jira jechuudha garuu marsaa ittaanu isallee isiniif fida maashaalladha akkana fakkaata jechuudha mitiriin takkattiin birri 16,000 fi 500 isin jedhee jira teebiliilleen hojiin bahee jira kaddaarii irraa kun xaawulaa fi aynuneemitu walirratti dalagame jechuudha. Daarin isaa fireemii fi aynuneemii wal keessa kan dalagame jechuudha. Maashaallaadha hedduu bareeda. Aynuneemiin darajaa qaba isiniin jedhee jira. Akkasuma isin kan barbaadan fi kan isinitti tole ajajachuu hin dandeettani. Namoonni barbaadan fireemiilee ajajachuu hin dandeettan jechuudha. Sun fedha keessanii fi mirga keessan jechuudha. Nurraa kan eeggamu. Kan isin ajajattan san waan gaarii waan kwaalitii isinii baasudha jechuudha. Akkuma isin argartan kana. Boondidillee boondidii kwaalitii baasne jechuudha akkasuma akkaataan itti hojjetamellee maashaallaadha uummata akka waan cabsaa hin qabne waan itti amansiisaa jechuudha waan nullee itti nu saalfachiifne gaafa galtanii shakkii yookaan ammoo namni itti rifanne jechuudha irraa gammaddanii irraa jaalatanii warroonni meeshaa nu biraa qabdan galtanii itti fayyadamaa jirtanii hundi keessaniyyuu guutuutti ragaa nu baatan jedhee abdii guddaa qaba jechuudha namoonni hedduu fudhatanii jiranii galanii kan fudhatan nu biraa nama hedduu jechuudha. Maashaalladha akkuma isin argitan kana jechuudha meeshaan hojjennu meeshaa kwaaliitiidha waluma duraa duubaan hundi keessaniyyuu waluma duraa duubaan itti fayyadamtanii argaa jirtan jechuudha meeshaa kana hojjechuu eegallee hoggaa gara 3 jechuudha hundi keessanuu hin beektanii akkasuma aynuneemii tokko jafindhee gara aynuneemii lammaffaatti darbaa jirra aynuneemii kanaan tanan durallee daayilasisee ture marsaa tokko jechuudha aynuneemiin kun abbaa 40 hedduu bareeda jechuudha arabiyaa majlisii aynuneemii keessaa kan hanga kana jaaladhu inumaa hin qabu hedduu jaaladha jechuudha aynuneemii kana hedduu natti tole diizaayiniin isaa diizaayinii layyetti jedhe jechuudha baay'ee bareeda hundi keessanuu hin beektanii akkasuma teebiliin isaallee teebilii fireemii irraa hojjetamu jechuudha akkasuma ammoo daarin isaallee fireemii fi aynuneemiidha jechuudha teebiliin isaallee fireemii fi aynuneemiidha hedduu bareeda jechuudha arbamjisiin abbaa 40 diizaayiniin isaa baay'ee layyetti jedha jechuudha namni waan gaarii hin hawwine kamiyyuu hin jiru birrii namaa erga bahuun hin oolle wanta gaarii waan qalbii namaa buhaarsuu waan nama gammachiisu waan bareeddu hojjechuutu irra caala jechuudha baay'ee bareeda arbaan ingilisiin kuni kan duratti sun mitiriin takkattiin 16,500 isiniin jedhee inni kun ammoo mitiriin tokkochi 17,500 mitirii takka irratti birrii kuma wal caala sababni birrii inni wal caaluuf maal jettanii gaafachuu dandeettanii namoonni hedduuyyuu maaliif wal caala jechuu dandeettanii boota biraatitti illee arabiyaa majlisii aynuneemii ta'e gatii qannasu jechuudha arguu dandeettanii kinoo akkuma bakka biraa jiru ana birallee jira jechuudha sababni isaa maali yoo jettanii aynuneemiin baay'ee guddiidha sababa aynuneemiin irratti baay'ataa deemuun gatiin isaa irra dabalaa deema kun kan duratti sun jalaa fi gubbaa qofa irratti qaba inni kun garuu garaa keessaa qaba akkasuma ammoo teebilii fi irraa qaba arabiyaa majlisiin kun guutuun aynuneemiidhaan dalagame yoo jedhu guutumaan guutuutti hin danda'ama jechuudha akkuma isin argartanii jidduu isaa keessatti illee aynuneemiidha jechuudha akkuma isin argartanii maashaallaadha gatiin isaa sababa saniif 17,500 ta'e jechuudha maashaallah jedhee jira namoonni arabiyaa majlisii aynuneemii kana feetanii gara keessaatiin dhuftanii na dubbisuu hin dandeettan jechuudha lakkoofsi bilaagiyaa duwwaa 972 duwwaa 25 irraa helooyettan gamanumaan argachuu dandeettanii Esa jiraata warroonni jettan akka jiraadhu shashamanniidha jechuudha garuu boota kamiifuu naannoo isin jirtan kamuu isin geessuun uummata kanaan daangessu jechuudha maashaallaadha arbaa majlisii qofa osoo hin taane meeshaan hunduu meeshaan nu bira argattan meeshaan kwaaliitiidha jechuudha hedduu bareedaa namoonni barbaadan koottatti ajajadhaa isiniin jedha inni kun mitirii meeqaa namoonni hedduu jedhee hin gaafata garuu akkaataan inni kun dirqama mana keessa nama hundaatittuyyuu akkuma asirra hojjetame kana gala jechuun mana keessa mattartanii mitirii mana keessanii beektanii ajajachuu qabdan jechuudha tilmaama yookiin gimmitii yoo laftanii ajajjan mana keessan irra seeraan isin hin galu akka boondii diitii miti inni kun
takkatti yoo mitirmoo isaanti yoo dogongortan qajeelee isiniin galu waan ta'eef mana keessan osoo hin dogongorin qajeelaati saanti isaa osoo hin dogongorin mattarsiisaa isiniin jedha hedduu bareeda waan ta'eef maashaallaadha namoonni Arabiyaa Majlisii kana jaalattan keessan dhufana dubbisaa isiniin jedha hedduu bareeda waan ta'eef kinooti lakkoofsa kennu warroon eetan lakkoofsa kiyyan asumarra maxxansaa yeroo hundumaayyuu gatiin himtu horreettan obsaan dhageeffadhaati achi booda gatii isaa hin hubattanii gatii isaan dhageettan jechuudha Arabiyaa Majlisiin kennarraa akkana fakkaata jechuudha namoonni jaalatan keessan dubbisuun irraanfatina lakkoofsa bilbilaa duwwaa 9 72 duwwaa 25 19 irratti heloo jechuun irraanfatina isiniin jedha warroonni meeshaa farniicharaallee ta'e akkasuma meeshaa mana keessaa iida kanaaf jechuudha arafaadhaa fi maatii keessan sapiraayizii godhuu barbaaddanii gara keessaatiin dhuftanii dubbistanii haaluma salphaan maatii keessanii fi firoottan keessan gammachiisuu sapiraayizii gochuu hin dandeettan jechuudha waan guddaan illee barbaaddanii waan xiqqoon illee barbaaddanii sapiraayizii godhuu hin dandeettanii keessan dubbisaa isiniin jedha nagaatti horaa bulaa